Yeroo koronaa meeshaa kana argitaniirtanii? Qo'i isin mul'isa. Meeshaa kana. Aayizoo hirrifatii ishii. Yeroo sanii xiyyitii sitti hin qabne ishii. Xiyyitii mati. Faayidaan meeshaa kanaa yeroo namatti qaba akka waan namatti tokko saaruu namatti qabanii garuu faayidaa isaa tempireechara qaama keetii sitti qabanii ilaalanii jechuudha meeshaa kanaan. Meeshaalee baayoloojistoonni itti fayyadaman. Biologists study living organism by observing, measuring, collecting samples and performing experiments. Biologistoonni lubbu qabeeyyii karaa isaa ittiin qoratanuun ilaaluun, safaruun, saampilii garaagaraa walitti qabuun akkasumas yaalii garaagaraa gaggeessuun isaan qoratanii jechuudha. Ijaan laalanii waan safaramuu qabu hin safaranii daataa yookiin saampilii ta'ee walitti qabanii akkasumas waan sana irratti yaalii garaagaraa gaggeessanii jechuudha. To do this effectively, they use different tools and equipment. Waa irraa qoratan kana qorachuu fi meeshaalee garaagaraatti isaan barbaachisaa jechuudha. Argitanii? Kanaafuu meeshaa kana bakka lamatti qoonnaa jechuudha. Laaboraatoorii tuulsii fi fiildi tuulsii jechuudha. Laaboraatoorii tuulsii gaafa jennu meeshaalee laaboraatoorii keessaa itti fayyadamnee lubbu qabeeyyii qoran. Eksperimentii yookiin yaalii garaagaraa taasisuu ta'uu danda'a. Ilaalcha garaagaraa taasisuu yookiin daawwachuu ta'uu danda'a. Fakkeenya observeeshin mala saayinsawaa keessaa kan jiru kana duudii baay'isee yeroo qorannu hin fayyadamna. Isa kana ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf waan tokko ilaaluu fi bakteeriyaa yoo fudhannaa fakkeenya ila teenya qullaanii bakteeriyaa arguu hin dandeenyu. Yoo meeshaalee baayoloojistoota kanaa ittiin fayyadamin bakteeriyaa ila teenya qulluunii ilaallee hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu meeshaaleen akka bakteeriyaa ilaallee dandeenyu nu gargaaru jiraatuu qaba jechuudha. Laboratory tools are instruments used by biologists inside a laboratory to study living things and perform experiments. Laaboraatoorii meeshaalee laaboraatoorii gaafa jennu baayoloojistoonni isa laaboraatoorii keessaa itti fayyadamtu. Yaalii garaagaraa gaggeessuuf lubbu qabeeyyii qorachuu fi isa isiin laaboraatoorii keessatti fayyadamtu jechuudha. Fakkeenyaaf amma yeroo mana yaalaa dhaqnee yeroo tokko tokko sagaraa fidii siin jedhan. Sagaraa fidi gaafa siin jedhan kana baay'ee sheeminsi qaba. Isaan sagaraa fidi siin jedhan kana qaqqabuu jaallatanii adoon ta'in laaboraatoorii keessatti meeshaalee garaagaraatiin waan sagaraa keeti keessa jira. Rakkoo garaa keeti keessa jirtu bakteeriyaan baay'een baay'isee karaa saniin ba'a. Fakkeenyaaf namooti coggaarraa qaban bakteeriyaa isaanii karaa faalawaa kanaa yookiin karaa sagaraatiin baachuu. Sagaraa kana fuudhanii kaanii achi keessatti sagaricha keessa yookiin udaan keessaatii wanti ilaa hin mul'anne gaafa laaboraatoorii fudhatanu ilaan dhaganii rakkoo orgaanizimiin kun yookiin namni kun qabu achirraati irra qoratanii jechuudha. Inni anaaf fayyadamnu immoo fakkeenyaaf dheerina wayii ta'uu danda'a. Wantoota fagoo jira ilaaluu ta'uu danda'a. Rooba laaboraatoorii keessa rooba miijер goonuu hin dandeenyu. Alabbaanee haga roobaa miijер gochuu ta'uu danda'a. Orgaanizimoota lafarraa laakkaa'uu ta'uu danda'a. Kana duudiin bakka ta'e beekuu ta'uu danda'a. Alabbaanee isaan fayyadamu jira jechuudha. Okay. Gaafa laaboraatoorii tuulii yookiin meeshaalee laaboraatoorii keessa itti fayyadamnu kana dhumne meeshaalee baay'ee jira. Inni jalqabaa maayikirooskooppiidha jechuudha. Maayikirooskooppii jechuun meeshaa isin argitan kana. Inni kun ammoo elektiroon maayikirooskooppii jedhama. Inni kun laaboraatoorii keessa yookiin mana keessaatii gara alaa baay'ee hin danda'u. By the way, inni biraa immoo isa kana. Inni kun laayit maayikirooskooppii jedhama. Isa kana gara alaallee fuunee bakka tokko gara bakka tokkoo sochoonnee itti fayyadamuu dandeenya. Garuu isa kana immoo bakka tokko gara bakka tokkoo fuunee itti fayyadamuu hin dandeenyu. Akkasumas guddaa widdiillee wantoota lubbu dhabeeyyii yeroo baay'ee ilaala.
caasaalee vaayirasii ilaaluu danda'a jechuudha inni kun. Garuu inni kun caasaa vaayirasii akkasuma ilaalee hin danda'u jechuudha. Faayidaan maayikirooskooppii wantoota xixiqqoo ija duwwaanii hin mul'anne mul'isu jechuudha. Microscopy is an instrument used to observe objects that are too small to be seen clearly with the naked eye. Microscopy jechuun meeshaa wantoota baay'ee xiqqoo ija qullaan sirriitti mul'achuu hin dandeenye ilaaluuf nu fayyadu jechuudha. Human eye has limited ability to see very small objects. Ilti dhala namaa dandeettii isiin wantoota xixiqqoo ittiin ilaaltu daangaadha jechuudha. Fakkeenyaaf wantoota miilimeetira 0.1 gadi ta'anii ilaaluu hin dandeettu jechuudha. Kanaafuu wantoota saayizii isaanii achii gadi ta'e yookiin boci isaanii hammi isaanii achii gadi ta'e ilaaluu fi dirqama maayikirooskoppiin barbaachisaa jechuudha. Ifaamati maayikirooskoppi increases the size of an object by magnification. Ishii adda san aan kaaydu objectii bireera objectiitti dhiyaa size of an object by magnification allowing scientists to study microscopic studies. Saayizii wantoota inni ilaalu yookiin orgaanizimii sanii maagnifaay gochuu yookiin guddisuun agarsiisa jechuudha. Okay. Maayikirooskoppiin akkuma isin argitan meeshaa kana qaama isaanii kana tokko tokko ilaalla. IPC'n kun maal akka ta'e, armiin kun maal akka ta'e, noospiisii, objective leensii, isteejii, diyaafiraamii, coarse adjustmentii, fine adjustmentii, light sourcii, beezii kana hundi isaaniitu maal akka fayyadamanii maaliif akka fayyadanii gulana isin ta'a hima waan ta'eef sirriin hordofaa. Inni lammaffaan immoo test tuubiidha. Test tube. Test tube yeroo jennu meeshaa kana argitanii meeshaa kana kun meeshaa siliindarii fakkaatu kana meeshaa kana faayidaa isaa wantoota irratti qorachuu barbaanne meeshaatti dhaanfuudha jechuudha. Test tube is a small glass or plastic container used for holding, mixing, heating small amounts of substance during what experiment. Yeroo yaalii taasisnu meeshaa xiqqaa sabistaansota xixiqqoo keessatti itti bulbuluu ta'uu danda'a. Akkasumas ri'aakshinii isaa ilaaluu ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf wantoota gosa dhiigaa fa'a itti naquu ta'uu danda'a. Bakka waan irratti yaalii goonu sanii meeshaa itti naqnu jechuudha. Uses mixing chemicals, keemikaala garaagaraa walitti makuu, observing reactions, holding biological samples. Wantoota baayoloojikaalii nu fayyada saampilii nuti irra qorachuu barbaannu sanii ka keessatti qabannu jechuudha. Isa kana jechuudha fakkeenyaaf amma inni kun saampilii nuti barbaannu as keessatti hidhannee tokkoffaa walitti makuuf, lammaffaa immoo maal gochuuf keemikaala ri'aakshinii keessatti taasifamu ilaaluuti. Garaagarummaa jira as yoo argitanii bifa garaagaraatti jira. Keemikaala ri'aakshinii garaagaraa saampilii garaagaraa itti naquuf illee hin fayyada jechuudha. Kun immoo meeshaa isa qabu. Inni sadaffaan immoo biikerii jedhama. Beaker is a wide container used for holding liquids, mixing substances, measuring approximate volumes. Measuring approximate volumes. Biikerii gaafa jennu kontaayinerii badhaadhaa dhangala'aa keessa qabatichaaf wantoota keessatti bulbulichaaf akkasumas meeshaa qabee waan tokko ittiin safarruu jechuudha. Garuu akkureetii miti. Notebook beaker is not mainly used for accurate measurement. Safara sirriitii fi biikerii ittiin fayyadan. Yeroo tokko yeroo baay'ee isa watti bulbuluu fi fayyadamna. Akkasumas dhangala'aa akka nuu qabatuuf jechuun biikerii jechuun baay'ee kana akkuma argitan kana 200, 150, 100 waan safaru qaba jechuudha.
Garuu faayidaa isaa guddaan safaruumuti. Yeroo tokko safarichaaf itti haa fayyadamnu malee safara sirrii beekuu fi siliindarii fayyadamna jechuudha. Inniin kuni akkuma isin argitan kana jookii fakkaatan argitanii ati ni mul'ataa sirriitti. Dhangala'aa garaagaraa qabachuuf akkasumas wantoota garaagaraa keessa bulbuluu fi gargaaraa jechuudha. Ifaa miti yoo safaricha sirrii barbaanne gara siliindarii deemna garuu yoo sirrii ta'e sirrii ta'uu dhabee hin safara jenne immoo isaallee fayyadamne safaruu dandeenya jechuudha. The other is measuring cylinder. Kuno inni isin as argitan kuni siliindarii jechuudha. Akkuma isin argitan kana lakkoofsota garaagaraa qaba. Maanii faayidaa isaa qabiyyee dhangala'aa tokkoo safaruuf jechuudha. A measuring cylinder is a laboratory tool used to measure volume of liquids accurately. Sirrii safara jechuudha. Qabee dhangala'oo sirriitti safara. Volume is usually measured in yeroo baay'ee qabeen maaliif safaramaa? Milliliters or liters. Millilitiraa fi liitiraan safaramaa jechuudha. Yeroo baay'ee qabeen dhangala'oo millilitiraa fi liitiraan safaramaa jechuudha. Kanaafuu siliindarii jedhama meeshaan kun. Meeshaan kun faayidaa isaa maali jechuudha? Voolumii yookiin qabee dhangala'oo safaruu jechuudha. Ifaa miti? Inni afuraffaa irra darbinee shanaffaan maali? Peetiridishiidha. Peetiridishiin meeshaa armaan gadii kana jechuudha. Argitanii? Inni kun transparent lid jedhama. Transparent container culture media. Inni kun by the way baakteeriyaa garaagaraa guddisuuf yookiin horsiisuuf nu fayyada jechuudha. Kaalchar miidiyaan kun maal of keessaa qaba? Keessattuu aggaar of keessaa qaba jechuudha. Aggaar jechuun maal jechuu seetan? Aggaar jechuun kaarboohayidireetii akka baakteeriyaan garaagaraa guddatuu fi qarqaaru jechuudha. As keessatti wantoota bacaa, wantoota guddina baakteeriyaatiif yookiin orgaanizimii nuti guddisuu barbaanne saniif fayyadanu hunda as keessaa nadhii kaane akka maayikiroo orgaanizimoonni garaagaraa akka qorannoo irra geggeessinuu fi bakka keessatti horsiisnu jechuudha. Maaliif baakteeriyaa kana horsiisna? Fakkeenyaaf yeroo dhukkubni koronaa dhufee vaayirasiin koronaan COVID-19 ni horsiisna jechuudha laaboraatoorii keessatti. Maaliif? Amala isaa beekuuf, amala isaa irraa qorachuuf, maayyoo itti kennina du'a, maayyoo itti kennina jiraata, maayyoo itti kennina wal horuu dhaaba, maayyoo itti kennina wal hora isa jedhu qorachuu fi peetiridishii kana qopheeffannaa jechuudha. Ifaa miti? Inni biraa immoo diroopperii. Diroopperii jechuun kun used to transfer a small amount of liquid usually drop by drop. Fakkeenyaaf liquid yookiin dhangala'oo xiqqaa xephi goonee wayitti naquuf nu fayyada jechuudha. For example, adding stain to a microscope slide. Kuni amma yeroo liquidii yookiin dhangala'aa waan tokko irratti cosinu fakkeenyaaf maayikirooskooppii jala isin agarsiisa koottaa. Maayikirooskooppiin bakka isin argitan sana argitanii bakka isin argitan san irratti akkuma isin argitan islaayidii jira. Islaayidii san gubbaatti wantoota irraa qorachuu barbaannu fakkeenyaaf yoo dhiiga keenya fudhatanii gilaasii san irratti naqanii jechuudha. Gilaasii san irraa eega naqanii gilaasii san irraa naqichaa fi diroopperii kana fudhatanii jechuudha. Akkasumas yeroo DNA analytics yookiin DNA namaa qoratanu mala kana fayyadamanii irra qoratamanii diroopperiin kun xephiin dhangala'aa tokko waan tokko irratti heda'uuf gargaaraa jechuudha. Argitanii? Keessattuu yeroo dhiiga fa'aa gara islaayidii irra edeemu ta'uu danda'a. Akkasumas isteenii garaagaraa yookiin isteenii garaagaraa yeroo maayikirooskooppik islaayidii irratti edeemu. Isteenii jechuun wanta akka lubbu qabeeyyiin nuti ilaaluu barbaanne suni sirriitti mul'atu taasisuu jechuudha. Inni torbaffaan meeshaalee laaboraatoorii keessa fayyadamnu keessaati forceepsiidha. Wanta maqasii fakkaatu kan isin argitan kana
garuu faayidaa isaa guutuu miti. Wantoota garaagaraa ittiin qabachuuf nu fayyada. Argitanii? Wantoota garaagaraa ittiin qabachuuf nu fayyada jechuudha. Forceps are tools used for holding, picking up small objects, for example, handling small plant parts or specimen. Naamunaa tokko qabachuu yookiin paartii biqiltootaa xiqqoo isii qabachuu fi isa kana fayyadamna jechuudha. Waan xiqqoo ilaa akkuma isin qaceera argitan kana waan xiqqoo qabachuu fi hin fayyadaa jechuudha. Inni biraa scalpel. Inni kun immoo maanii fayyada? It is a sharp instrument used for cutting biological specimens during dissection. Inni kun immoo kutichaaf fakkeenyaaf yeroo sarjarii ta'uu danda'a. Inni tokko tokko akka maqasii fakkaata. Tokko tokko immoo cuuphee fakkaata. Warra kan argitanii cuuphee fakkaata. Faayidaa isaa rukutu jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo dubartii deessisan ta'uu danda'a. Akkasumas yeroo sarjarii godhan nama tokko garaa baqasanii yeroo qaran akkasumas laaboraatoorii keessatti raacha garaagaraa hantuuta garaagaraa garaa isaa keessa qalanii irratti yaalii garaagaraan gaggeessan. Isa kana hundaa fi iskaalpelii kana fayyadamanii jechuudha. Tokkocha yoo ilaaluu barbaaddan of course kun inni singaa bakka cuuphee fakkaata. Faayidaa isaa maali? Muruu jechuudha. Inni sagalaffaan immoo gilaas and cover slip. Gilaasii fi cover slip jechuudha. Gilaasii jechuun amma namni kun waan lama harkaa qaba. Tokkoffaa gilaasii asii ka'ee agarsiisa. Inni gidduu jiru kun immoo cover slip jechuudha. Gilaasiin kun bakka ispeesmenii irratti naqamu jechuudha. Fakkeenyaaf laaboraatoorii keessatti gaafa maayikirooskooppii irratti fakkeenya nama tokko dhiiga irraa fudhatanii namni dhiigaa mana yaalaatti dhibantanii dhiigaa isinirraa fudhanii yoo argitaniirtan teete daawwitii takkaa fidanii saniin dhiiga keessanii tuqanii dhiiga sanii sirriitti islaayidii sanirra gadi qabuu fi kaverii silippii kana fayyadamaa jechuudha. Argitanii achiin duuba akka sirriitti maayikirooskooppiin irraa qoratamu taasisaa jechuudha. Ifaama ta'e isa fakkiirra argitan kana jechuudha. Inni biraa immoo fiildi tuuls. Sagali kan laaboraatoorii keessatti fayyadamnu sagali baay'ee isaan baay'isawee wantoonni baay'een jiru garuu isa isaanii baay'ee barbaachisoodha sirrii beekaa. Inni biraa immoo isa dirree fayyadamnu yookiin fiildi tuuls kan jedhamu. Fiildi tuuls jechuun isa alatti itti fayyadamnu. Baayoloojistoon laaboraatoorii qofa keessa teettee adoon ta'in alallee teettee wantoota lubbuu qabanuu hin qoratti jechuudha. Fakkeenyaaf laaboraatoorii keessa teettee biqilaa ala jiru kana naannoo alaa kana ilaaluu yookiin laaboraatoorii qofa keessatti murteeffamee ni hojjechuu hin danda'an. Alalleetti baa'uu qaban jechuudha. Field biology is study of organism in their natural environment. Orgaanizimii bakka isaan jiranutti qorachuu jechuudha. Field biology gaafa jennu baayoloojii orgaanizimii bakkuma isaan jiranutti qoratu. Fakkeenyaaf leenca qorachuu fi badduma inni keessa jiru sanitti qorachuu. Waa'ee leencaa qorachuu fi leenca tokkocha ajjeesanii dhiiga isaa fudhanii laaboraatoorii keessatti irra qorachuu danda'an. Garuu alallee qorachuu hin danda'amu. Ala yeroo qoratan kana bakkuma isaan jiranutti amala isaanii qorachuu fi akkamiin wal hora leenci, akkamiin nyaata maan nyaata, biqiltoota nyaata moo bineensota nyaata isa jedhu beekuu fi ala ba'anii baayoloojistoonni qo'annaa garaagaraa hin taasisanii jechuudha. It helps scientists understand organisms, habitats and environmental changes. Importance of field study. Ala ba'anii dirree irratti qorachuun bu'aa inni qabu maali? Tokkoffaa help identify organisms. Organizimii addaan baafachuuf. Show how organism interact with their environment. Lammaffaa akkaataa orgaanizimoon naannoo isaanii wajjin hariiroo qaban agarsiisuuf. Sadaffaa helps in the conservation of biodiversity. Biodiversity
baalaansii eeguu fi baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Alabbaanii qorachuun. Ifaa miti? Okay. Common field tools. Meeshaalee dirree irratti yookiin alatti baanee itti fayyadamnuu fi faayidaa isaanii. Hand lens. Leensii harkaa. Used to magnify small organisms. Akkuma argitan kuni fakkii kanarraa akkasitti argitan kuni hand lens yookiin leensii harkaati. Orgaanizimoota xixiqqoo ta'anii sirriitti mul'isuu fi fayyadaa jechuudha. Guddisee agarsiisuuf. Ifaa miti? The other is binoculars. Leensii lamee jedhama afaan Oromootiin. Binoculars used to observe distant animals, especially birds. Argitanii? Binoculariin kuni qoy isintu agarsiisa. Namtii tan argitanii? Maal ta'aa jirti? Ilaala jirti jechuudha. Inni kun baayinookulaar jedhama. Isa fayyadamtee bineensota fagoo jiran keessattuu warroota akka simbirrii fa'a ilaaluu fi ishee qarqara jechuudha. Yoo meeshicha ilaaluu barbaaddanii meeshaan isa kana jechuudha. Ila lamaanii ilaalte jechuudha. Leensi lamee jedhama afaan Oromootiin meeshaan kun ilaaluu fi fayyadaa jechuudha. Inni biraa immoo kaameera. Alaabawwan bineensota garaagaraa waraabanii ka'anii ilaaluu danda'an. Fakkeenyaaf bineensota bosonaa paarkilee garaagaraa keessatti viidiyoo irratti argitanii jirtan kaameraa garaagaraatiin waraabamanii jiran jechuudha. Kaameraan achi keessa isaan fayyada. Kaameraa yaa hundi keessanuu hin beektanii kun meeshaa asii argitan kana. The other is GPS. This determines exact location. Inni biraa immoo GPS dha. Meeshaa kana argitanii. GPS. GPS faayidaa isaa bakka sirrii wanti tokkotti argamu. Fakkeenyaaf yeroo amma hundi keenyaayyuu ismaartii foonii qabna. Yeroo bakka waan tokko wallaallee bakki nu jalaa badee asuma GPS silkii keenyarra jiru keessa seennee kaane bakka jirru ifi beekuu akkasumas bakka wanti tokko itti argamu beekuun salphaadha jechuudha. Bakka sirrii beekuu fi meeshaa kana fayyadamna jechuudha. Maal jedhama? GPS jedhama jechuudha. Geographical positioning system. Geographical positioning system gabaajee isaatiin kun gabaajee yaamu yeroo baay'ee saayintistoonni akkasumas qabadhaasinillee kompaas. Kompaasiin immoo kallattii agarsiisuuf keessattuu yeroo fakkeenyaaf xiyyaaraan deemnu akkasumas yeroo abbaayyaa gubbaa deemnu warroonni markaba gubbaa deeman fakkeenyaaf baayoloojistoonni yeroo hawaa kana qorachuuf akkasumas abbaayyaa keessa deemanii wantoota bishaan keessatti argaman qorachuuf deemanu kallattii itti deemaa jiran beekuun isaanirra jiraata jechuudha. Kallattii kana beekuudhaaf baayoloojistoonni maal fayyadamanii jechuudha? Kompaasii jechuudha. Kompaasii jechuun isa isin argitan kana jechuudha. Isa kana fakkaata. Inni biraa immoo measuring tape. Maali? Safartuu. Safartuu argitanii? Kana beektu? Machee namni xaawulaa safaratee hin beekne hin jiru. Kana immoo yeroo baay'ee mana eessaatti arganna? Mana wayaatti hodhanu arganna jechuudha. Isa kana alaabbaawanii lubbu qabeeyyii safaruuf wantoota hariiroo lubbu qabeeyyiin qaban safaruuf fakkeenyaaf biqilaan tokko hagam dheerachuu danda'a? Averejjiin biqilaa tokko hagam dheerata? Waan jedhu bineensi tokko fakkeenyaaf dhalli namaa yeroo baay'ee meetira giddu galeessi isaa yeroo baay'ee meetira 1.7ti. Isa kana akkan godhaniif hubatanii orgaanizimii hunda walitti qabanii dheeraa hamaa hagana dheerata gabaabaa hamaa hagana gabaabbata jedhanii kaanii meeshaa gochuu fi isa kana fayyadamanii jechuudha. Ifaa miti? Thermometer measures temperature. Yeroo koronaa meeshaa kana argitanii jirtanii? Qo'isin mul'isa. Meeshaa kana. Aayizoo hirrifatii ishii yeroo sanii xiyyitii sitti hin qabne ishii xiyyitii mati faayidaan meeshaa kanaa yeroo namatti qaba akka waan namatti tokko saaruu namatti qabanii garuu faayidaa isaa tempereechera qaama keetii sitti qabanii ilaalanii jechuudha meeshaa kanaanii. Akkasumas garagaa kanallee fayyadamnee meeshaa kana
isa kanallee fayyadamnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Tempereechara miijar godhan. Fakkeenyaaf tempereechara optimamii dhala namaa 37 tempereechara sirriin dhala namaa 37 tempereechara piikidiyoo termootaa fa'aa safaruuf kan fayyadamu akkasumas tempereechara biqiltoonni barbaadan safaruu fi dirqama meeshaalee kana qabaachuun baayoloojistii irraatii dirqama jechuudha. Ifaa miti. Inni biraa immoo rain gauge measures rain. Inni biraa immoo rain gauge jedhama. Meeshaa rooba safaru jechuudha. Roobni hammam gahaa dhiyoo tana isa jedhu meeshaa kana argitanii. Rain gauge jedhama. Faayidaa isaa rooba safaraa jechuudha. Hammamtaa roobaa kan atmosferii keessa jiru safaraa jechuudha. The other is notebook. Argitanii notebook. Notebook yaa hundi keessanuu qaddanii isa kana deetterumaa jechuudha. Maali wantoota daa'atan kana nootii gabaabaa waa'ee qabatichaa fi waa'ee isaa akkana jiran hadha waa akkana argee yaadannoo hadha arganii walitti qabachuu fi waan kana barreeffataa deemuu qaba jechuudha. Baayoloojistiin tokko waan kana haala fayyadamanii jechuudha. Argitanii walumaa galatti baayoloojistoonni meeshaalee garaagaraa qabanii meeshaaleen kun baay'ee kana qofaa miti dabalatallee hin jira. Garuu walumaa galatti meeshaaleen baayoloojistootaa bakka lama qoodama. Laaboraatoorii tuulsii fi fiildi tuulsii jechuudha. Laaboraatoorii keessatti meeshaa itti fayyadaman qabanii, laaboraatoorii keessaa baanii meeshaa itti fayyadaman qabanii kan addaan beekaa sirriin laalaa akkasumas asirratti piikcharii isaanii hunda isaaniitiifuu isinii qopheesseera waan ta'eef kana beekuun beekumsa keessanillee sirrii edi'aa waan ta'eef sirrii ilaalaa isatti aanu haa darbinu.